السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أتمنى. نجا بيا. أنا يقول إن أنا كتير. بريفو جتي بر وني تليفون كمال ده أما كنا بريد دو أيه أسه. طالع بكينيا أما بودينا تكذا كهذا أسيبا هذا دي. جبرة. أنا فيني جرا. مايت. جبرة فرجون. شاريها هذا جبرني. انجر ورد ala garte mallaqa fiddan male arsi saraka udara udara bote hunta idani ukiste mallaqa arsi kuma dibba basga aye yonka banne ni difta ba indala bani injiru wanne kasi injiru akanat aye aye salamat ga wadora aye galato aye inshallah galato aye sheikh assalamu alaikum alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh tanafu dubartin waan inni godhe itti himte qaaditti himatte akka inni godhe qaadiin approve godhe gurbaa dubbisee yoo gurbaan dhiyaachuu dide haala laalee jechu akkaataa inni isii godhe irraa dhaggeeffatee shari'atti yoo kaayyamu taate gurbaa bira yaame yoo dadhabe fakkii kannaaf kana haalatti immoo kan inni kuban qabne qaadii dhusee kannus dogongora guddaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salam shanwari tidee beenjira akkasii ya karattiin kuteen. Ayyee. Waayitini tulma qabdu majaan kan biraatiin hin qabu jettee jireenya horataa deemaa jirtan dhugaadhumatti jedhee tan baana jira. Garuu innana nama himadhu kana yookaan dhugaa isii dhofeetan dhugaa kiyya himadda fakkaata. Kamiifiyyuu eenyuufiyyuu rabbumatu jira. Kiyya naana irratti daladdee haamata afur wajjin jiraadde. Jireenya kiyyattu tokkos ta'u wantan qabu waa'ee biyyummaa malee wantan dogongora tokko irratti raawwadhe yookaan kan biraa irratti yaarradhe tokko hin jiru. Waa'ee biyyaatiin na tutti waa'ee biyyaati kan kiyya akka naannootti kan garoo jedhu keenya gaatiraa jedhu. Ayyee. Ijoollee gandasiitii argatteeti ijoollee gandasiitii wajjin inni duraan maallaqa nyaateef akkasaatiin rabbiin geessee ammas utuutiin nakaaddu rabbiin geessee ragaadhumasiitii waan isin wajjin haasofte amma isiin argite jawwaaluma keessatti fudhattee dhufte isas immoo birrii 6,000 waan akkasii wayii ergitee fi isaanis haasa'ee jennaan injuu qaata ganna dhiisee biyya jiranii jettee ani immoo biruman jira Suudii Arabiyaan jira isiinis ajjirti ganna dhiisee biyya galee ilmoon immoo ilmoo kee jennaan ilmoon rabbitu guddisaadha jala ilmoo jette isaanis afaan isaatiin itti haasa'ee ragaa namoota irratti haasofsiisee jennaan akkas naan jettee ati maallaqa kan kee haqqa kan keetii rabbiif jecha jedha. Ati ragaa qabda nama biratti haasawee siime nama biratti haasawee siime moo ati ragaa qabda ragaa qabda ati gizee isin akkas jettuun nama biratti nama inni isin biratti haasawitee siime. Ragaan kalimaatiiti arrabasiiti ragaanti. Oo ifumaaf immoo fideen uummata dhaggeeffachiise. Ayyee. Ragaan immoo kalimaatiiti garuu qobaan dhaggeeffadhee keessan namatti baasee namoota dhaggeeffachiise. Booda kanaati immoo miisenjera irratti gizee hundaan itti bilbilaa biizii jedha maal na jalaan kaafne jennaan maal irraa qabdan isaa kiyya naa kennii jetti. Isa duraanii gaaffiliin dubbatamee jaarsoliin nu dhowwinaan dhiisee waggaa sanatti deebitee ammas immoo kanan irratti daladdee innaa itti dawwale innaa kaafte maal haajomte naan jetti egaa dubbii sin dubbaddu cimaan san dhiisee utuman jedhu deengaddas immoo akkuma kana immoo mana nama gaafii dhannee namni deenyaan eebbale keessan achi jira. Ganamatu bi'a naa taa'u uffata fi dhufteen irraan baate. Ijji kootiif ijji kee waliin argutuu jettu. Rabbiin fidee na agarsiisee jawwaala sanas immoo naan jawwaala sana fuddee jedhu
jawwaali sunis immoo bakkuma shakke nama naasofti miisenjera kana laata naan jedhe miisenjera kanarra galu wanti jarri naasayin hin jiru waan abbaa manaati wajjin isa bira jiraatan wajjin dalagamuyyuu afaanii wajjin dalagaa jiru isa ragaa kalima arrabasiitii wajjinis immoo namoota na bira jiran isa dhaggeeffachiisee bori ilma baluutu biyya abbaa baluu kanatiyyuu intala baluu akkas godhe naan jedha garuu gocha isin irratti raawwatte ilaala ammas immoo ilmoosiitii fi kan balleessitee fi gaammee shari'aat irratti gaafanna naa deebisaa jedhee bultii 20 amma yawwanaati kaddee dadhabee nikaabichuma haasoftii dhagaa jirtu? Dhagaa jira nikaabichi laal waan jedhu dhagaye laal yoo gartee akkammaati jettu kana yoo ta'e cinqii gartee isiin khalaas nahiiki zaadii damee afur jettee wanni jette firraagaa eega kab dhiira biraa ka janajjantu taate kammaati jettu wanni ati jettutu yoo dhugaa taate dhiira biraa ka janajjantu taate argaa keen fedhu ka dur jaalattu maallaqa yoo ergite maalirree maal hojii jiraattare firrumaa gallakkisiita biraa fuudhi wanni biraan jiru. Waa'ee Jaanwaar wallaahi akkuma kana obaa kiyya immoo miti garuu isin ganda kiyya balaaleffatti. Ganda kiyya wajjin hin jiru ganda kiyya dhiiseetan ijoollee gandasii biyyasiitii wajjin mana qabaddeet hin jira wajjin ta'a innaa jaarsummaa jaran dubbachiisa qaaliisii guuteetan ijoollee keenya argaa hin dandeessu biyyi keessan akkasi naan jetti kan biyyaa kallee biyyaa wajjin hin buluugaa filati haadhuma manaatu caala jedheetan hundayyuu isa biraa'e kalimaa dubbadhu kanarraa rabbi kalimaa kiyyaa hidhii gochuma kana ragawwamatiin dubbatte kanati immoo namoota dubbatte kanarratti fideen ragaa arrabasiititee waan isin dubbatte namoota dhaggeeffachiisuudha. Waan isin dubbattees maallaqa sanati immoo datiin maatii sanaaf erguu dhiitte maallaqa 1,000 maatii kiyyaaf ergan jette arrabasiiti. Isarraaf immoo lakkoofsa kan keenatti ergitee sanarratti sitti ergaa achi nuu keessaa jette. Ati maallaqa irraa fuutee wayii cinqitaa? Kanaaf immoo duraan kan waliin dubbanni. Ati maallaqa waan isin daleedu as kenneettee wayii cinqitaa? Yaa wallaahi hin cinqu. Wallaahi waan harkaa fuudhe. Wooma achitti wajjiniin wooma tokko nyaataan illee inni godhannu malee. Wallaahi maallaqa tokko takkaa harkaa fuudhee jarqii tokko yookaan wanta tokko godheen beeku. Dudduuba illee jarqii maallaqa tokko maatii kiyyatti ergadheen qabu. Wallaahi. Du'aa isii goona. Rabbi kiyya shaahida. Rabbi si haa namoonni bira ta'anii haasofsiisan sun. Maal jettu intala bira teessee ilmoo hin qabu ani ilmoo kan haadha isaati naan jette bira teessee. Ayyee. Kan isiin harkatti deesse bira teesseetiyyuu ilmoo hin qabu jetti. Zalaalami ilmoo hin qabu jetti. Zalaalami immoo ni kaakiyya jetti. Mee isa kanaafi gochi. Social media maallaqa immoo gaannadheen gaddasiin kaayyoo kanaan dhuftu maallaqa sana harkaa fuudhee san jira. Maaliifan harkaa fuudhe? Isas immoo naan harkaa fuudhee jiru qobaatiin harkaa fuudhe garuu. Ayyee. Rabbiin malee waan biran jiru. Maallaqa riyaala 5,000 harkaa fuudhee san. Riyaala 1,000 keessa kan mana dubbatame manatti kaffalee fi mana keessa jiraatu. Riyaala 4,000 maaliifan fuudhe? Riyaala 1,000 maatii isiitiif ergitee riyaala 4,000 waan kanatti ergaa jirtuufan maatii isii fayyadaan jiru ilmootii fayyadaan jiru jireenya maallaqa sana harkaa fuudhee kophaatti harkaa fuudhee ka'een namoota dhiira nama 3tu jiru shamarroonni immoo kan abbaa wajjin jijjiiran haadha ijoollee hundinuu nama 3tu jiru namoota 6 anaan nama 7 jechuudha. Kana keessatti na birriisi amma kanan harkaa fuudhe. Birriinsi amma kana jedheetan jiratti hoonduu illee bookanne ragaa maatii keenyaaf illee eenyu ta'u isin jedheetan kophaatti harkaa fuudhe namatti immoo nan hime. Akkasii kanan harkaa fuudhe leengadda. Mucaa ilmootiitii galchaan jirtu maatiitiitiif galchaa hin jirtu isa jedhu kanan harkaa fuudhe hammoo kana keessaa garuu akkan dubbataa jiru kanarra warri naannootii bira jiran haati ijoollee abbaan ilmaanii kan bira jiran kana achitti garuu utuu akkaataan jiraate isinitti haasa'uu danda'u. Amma kan hundas immoo ilmootii kanatti deebitu jedheetan namoota itti baatee kadheetan dadhabee amma isa kanamee gara kan maasunarraa eegama haala kamiin gadhiisuudhaaf amma gadhiisuudhaaf xumurte
jarrisiin dadhabnee irraa gadhiisi ani maatiisitti bilbilee mucaa keessaniin narkaa mucaan keessan naan buluu didde jedhee maatiisitti hime maatii kiyya wal barsiiftu malee jennaan maatiin kiyya gizee lama oolotii fudhatanii gizee lama dhaqanii haati kiyya abbaa kiyya ilmoo kiyya fudhatanii garuu maatiin si immoo utuun kanan feenee maatii kiyya wajjiniin jiraadhe kan akkasiiti mee kana irratti irraan naa dubbaddaati isin irratti dhumeera amma waan irraa eegamu akkanitti jireenya kana ofitti baasu. Jechuun laaliiti haala laali ati gartee yoo isiin sin fedhuu hajatu taate firruma adda bahu yoo gartee dandeessee yoo walitti gartee wajji jiraachuu dandeessan ilmoo teetii wajjiin wajji jiraattan yoo immoo wajji jiraachuun hin dandeenye humna teetii ol taate ilmi kadis ni guddataa yookaan yoo sii kannite yoo siin kannine haa guddiftu irra gargaari masruufa haqa ilmoo teetii eegi. Akkas eega gartee ilmoo sin qabu jettee gartee dhiira biraati yoo jaaso itte rakkoo obboleessa. 0, 7, 4, 1, 9, 8, 4, 6.